ከፋኝ ብል ይመስላችኋል የማስመስል ግን ከፍቶኛል መልኬ ሌባ ሆኖ ውስጤን ሰርቆብኝ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenyi araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu hunduma keessanii. Egaa guyyaa har'aa kana chaanela eebbisaa intartiimentii irratti oduu baay'ee nama gaddisiisuu fi dubbachuudhaaf illee nama suukaneessu wayii dhagahame jechaadha. Obboleessa keenya suuraa isaa asirratti argaa jirtan kana maqaan isaa Taganyii Baacaa jedhama. Kan inni jiraatu magaalaa Gullallee yookiin iddoo addaa Shiroo Meedaa jedhamuudhaan kan yeroo ammaa beekamu jechaadha. Magaalaa sana keessatti hojii uffata hodhaatiin kan beekamu isa jechaadha biyya san keessatti. Obboleessi keenya kuni torbaan tokko dura hidhamee ture. Sababuma tokko malee mana hidhaa torbaan tokko hidhanii achi bahee immoo abbaan isaa jalaa buqatee bu'aa abbaa isaa osoo hawaasa wajjin taa'anii bu'aa baafataa jiru. Poolisii dhuunfaa tokkoon sababa wal dhabdee waan qabaniif poolisiin kun nama biraatti ergee bakkuma taaziyaa inni maatii isaa faana taa'aa jirutti nama itti poolisii biraatti ergee yaamsisa jechaadha. Poolisiin biirootti yookiin waajjira poolisiitti barbaadamta jechuudhaan hawaasa keessaa bakka inni gaddabbaa isaa taa'aa jiru waamanii fuudhanii waajjira poolisii geessan jechaadha. Waajjira poolisii balbala bira gaafa gahu poolisiin torbaan tokko dura isaa wal dhabdee qabu suni meeshaa xiyyitii yookiin meeshaa waraanaa kana afaan irratti deeffatee taa'ee jechaadha. Gaafa obboleessi keenya kun deeme isa bira gahu sababni maaliitiif nama barbaadan jedhee gaafa achi gahu naatoo tokko malee sodaa tokko malee gaafii tokko malee akkuma inni achi gaheen itti roobsee xiyyitiidhaan bakkatti ajjeesee jechaadha. Obboleessa keenya kana akkuma suura irratti argitan kana asfaaltii irratti dhiiga saree godhe jechaadha. Du'a saree godhee ajjeesee jechaadha. Egaan asirratti waan an dubbachuu barbaadu akkuma waliigala Riippaabilika Itoophiyaatitti qaamni seeraa tokko aangoo isaatitti fayyadamee lubbuu namoota baay'ee gaafa balleessu cal'isnee bira taruu hin qabnu jechaadha. Hawaasni Shiroo Meedaa jiran akka jiraniin salaamaa salfii yookiin hiriira bahanii jiran jechaadha. Sababni hiriira bahanii fi dhugaa walitti maatii mirga keenya falmannaa nageenya keenya barbaannaa hawaasni keenya badii tokko malee yakka tokko malee hidhataan yookiin qaamni nageenyaa tokko wal dhabdee dhuunfatiif jecha heera mootummaa yookiin seera dawoo godhatee gaafa lubbuu namaa bilaashatti balleessu kan nama gaddisiisu jechuudhaan hawaasni komii qabu bahanii dubbatanii jiran jechaadha. Egaan obboleessa keenya ka du'e kana lubbuu isaa waaqayyo haa maaru. Obboleessi keenya kun erga Shiroo Meedaa keessatti ramadamee nama garaa laafessa ture, nama hojii isaatitti namoota biratti fudhatama qabuu fi nama cimaa nama jaallatamaa hawaasa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nama kabaju kan ture jedhama akka odeeffannoo dhageenyetti jechaadha. Obboleessa keenya kana sababa koordariiti jedhanii bakka hojii isaa kanallee mana isaa jalaa diiganii turan jechaadha. Jalaa diiganii mitikii isaallee osoo hin kenniniif obboleessi keenya kun qabeenya isaa dur ittiin jiraachaa jiru harka manca'ee harka duwwaa hafee maatii biratti galee kan jedhamu odeeffannoon tokko nu gahe jechaadha. Sirnaa fi heera ittiin bulmaata biyya keenyaa tiksuudhaaf jecha lubbuu namoota baay'ee akka aarsaa godhan kun nama ajaa'iba. Garuu qaamni nageenyaa tokko gaafa ol ka'ee rakkoo dhuunfaa waliirraa qabnuuf jecha yoo wal dhabdee dhuunfatti qabaanne wal dhabdee san yoo badii inni mucaan kunuu badii qabaate badii kana narraan geessitta jedhee ragaa isaa quubsaa fidatee seera irratti kaasasuu danda'a. Ajjeesuu maaltu fide? Meeshaan waraanaa kun bakka itti cimetti yookiin bakka humnaa olitti ta'etti malee kan namaan ajjeefamu. Oluma ka'anii namootuma dhuunfaa tokko aarii irraa qabnuudhaaf ittuma tokkos ni ajjeesuun kun sirriidha moo sirrii miti mee maal jettan isin yaada keessan nu barreessaa. Egaan asirratti akka nama dhuunfaa kootiitti yakki ajjeechaan obboleessa keenya kanarratti ta'e kun baay'ee kan nama suukaneessuu fi baay'ee kan nama gaddisiisudha. Hawaasa keenya baadiyyaa ajjeesanii hidhattoonni jechaadha. Dhiphinna hedduu keessa gaafii tokko malee qabeenya irraa saamanii moobaayilii irraa fudhatanii waan isaan qaban qabeenya midhaan irraa fe'atanii taphatanii hiyyeessa baadiyyaa quufanii waliin gahanii jennaan amma immoo gara magaalaa guddittiitti dhufanii hawaasa akkanatti dararaa jiran jechaadha hidhattoonni.
Kanaafuu mootummaan dhimma kanarratti gadi fageenyaan qorachuu qaba. Poolisiin Finfinnee akka jedhetti hidhataas ta'u qaama nageenyaas ta'u dirqama qoratamuu qaba ka jedhuuf hidhameera jedhe poolisichi obboleessa keenya kana ajjeese jechaadha. Hidhamuu bichaa miti murtee gahaa argachuu qaba. Maaliif hidhataa mootummaa ta'eedhaaf yookiin poolisii ta'eedhaaf akka barbaadetti nama haa ajjeesu kan jedhu hin jiru seerri jechaadha. Seerri warra seera kabachiisuu irratti hojjetu kan jedhe eenyudha. Eenyuyyuu olaantummaa seera kabajuu qaba jechaadha. Seerri eenyu olii namoonni seera jala bullaa. Asirratti hundi keessanuu jechaadha sagalee ta'aa fi obboleessa keenya kana sagalee dhageechisuu qabna. Nageenyi biyya keenya eeggamuu qaba. Abbaan tokko abbumti barbaade meeshaa waraanaa sila qabuuf yookiin qaama nageenya ta'eedhaaf yookiin milishaa ta'eedhaaf callisee nama dhuunfaa tokkotti akkuma namni illee dhaqiinaa ajjeesi jedhee namatti bite akka barbaadanitti namatti xiyyiitii naqanii nama ajjeesan kun nurraa haa dhaabbatu ni balaaleffanna jechaadha yakkicha kana. Kanaafuu ana asirratti yaadni ani guyyaa har'aa qabu keessaa tokko yaadni ani asirraa qabu tokko poolisiin Finfinnee maal jedhee poostii godhee maaliif inni jettanii qoratamaa jira. Poolisiin kun nama ajjeesee haa taa'u nus hin jenne jedhe dubbate. Jecha inni jettu san fayyadamuu hin qabu. Maaliif qaama nageenyatti komii hawaasa kana callisee xiinxaluu qaba malee deebii akkasii hawaasa deebisuu hin qabu. Maaliif kan wareegame ilma sabaati, ilma hawaasati, abbaa ijoolleeti, abbaa maatii kan astadaaddaruu ta'udha. Mana isaa ka jiraachifatu hojjetatee buleetti jechaadha. Namni kun irraa du'e ijoolleen isaa maal taati? Haadhaaf abbaan isaa maal ta'u? Obbolaan isaa inni qarqaaru jiraachuu danda'a. Itti gaafatamummaa inni mana keessa qabu jiraachuu danda'a. Kanaafuu sababa tokko malee ol ka'ee aarii dhuunfanarraa qabuuf qaamni hidhataan tokko gaafa xiyyiitii namatti naqeetiin nama ajjeesu ni balaaleffanna jechaadha. Kun dhaabbachuu qaba. Yakki akkanaa kun deddeebi'ee mul'achaa jira. Sababoota tokko malee oluma seenanii baadiyyaa faa keessatti yeroo ammaa kana kan ta'aa jiru poolisoonni yookiin hidhattoonni nama dhuunfaa tokko irratti ol galanii manuma nama dhuunfaa tokkotti beela'an illee ol seenaniitu si dhidhiitanii nyaata siirraa fudhatu. Ol seenaniituma humnumaan alatti ol seenanii yoo ati waa tokko dubbattee qabeenya isaa si gaafata san kennuufi diddee mormite achumatti xiyyiitii sitti naqanii si biraa deemu achumatti mana si gugubanii sirraa deemu. Dur garuu qaamni seeraa tokko nageenya hawaasaa ittisa. Rakkoon tokko yoo uumame furmaata kaa'a. Bara kana garuu rakkoon tokko yoo naannoo tokkotti uumame kan si ajjeesu kan rakkoo san akka babal'atu godhu qaamota seeraati jechaadha. Kanaafuu nuti qaamonni seeraa hojii akkanaa hojjetan mootummaa deeggarrullee dhugaadhaaf deeggaruu qabna jechaadha. Mirga keenya falmachuu qabna. Mirgi mootummaa keenya dhugaa jirtu walitti himnee mootummaa keenya deeggarrillee malee dhimmi lubbuu kun akka qoosatitti irra darbamuu qabu jechaadha. Dhimmi obboleessa keenyaa kun akka salphaatti bira darbuu qabu. Obboleessa tokko nama tokko dhuunfaa waamaniif waajjira poolisiitti barbaadamtadhanii yakkamaan tokko yoo yakka raawwatellee qaama seeratti dhiyeeffame abbootiin alangaa jiru, abbootiin murtii jiru, abbootiin gadaa jiru, abbootiin siiqee jiru, haadhotiin siiqee jiru, nageenya biyya sanii ka'eessisu qaamumti seeratu jira jechaadha. Osoo qoratamee maal balleesse yakki obboleessa kana maal osoo hin jedhinii sababa dhuunfaadhaaf wal dhabdee qabaniif jecha hidhannaa ofii yookiin qaama nageenyatti jedhee battalumatti itti dhokaasee ajjeesuun kun yakka guddaadha yookiin gochaa suukaneessaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessatti kan tasumaa ta'e hin beekne fi tasumaa kan ta'uus hin qabne jennee eenyu keessa tokkodha jechaadha. Kanaafuu nuti yakkoota akkasii kana balaaleffannee biyya keenyarra balleessuu qabna. Bifa tokkoon sagalee ta'a. Bifa tokkoon gochaa suukaneessaa qaama hidhattootaan hawaasa nagaa irratti ilma hiyyeessa irratti raawwatamu kun nurraa dhaabbachuu qaba hajantamatti jechaadha. Akkana hin ta'u taanaan hawaasni keenya har'allee akkuma kaleessa bara diinonni biyya bulchaa jira sanitti lubbuun hawaasa keenya bakkeetti badaa jira jechaadha. Gaafii tokko malee yakka tokko malee abbaan argee yoo nama sitti bitellee amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti kan baratame yeroo baay'ee hidhataan tokko yookiin poolisiin tokko akkasumas milishaan tokko sababa tokko malee
gaafa namni tokko mallaqaa sitti bite dhufee si ajjeesuus si reebuus danda'a jechaadha. Akkasumas immoo dubartoota baay'ee osoo abbaan manaa bira jiru abbaa manaa irraa gadi oofanii gadi baasanii dubartiitti seenanii gudeedan jechaadha. Kun safuu cabsuudha. Kun duudhaa cabsuudha. Kun diqqeenya keenya mul'isa. Hidhataa qaama seerallee hoo ta'e nama tokko yakka yoo qabaate qaama seeratiin adabbiin kennamuufii qaba. Gara waajjiraa geesse yookiin gara mana murteetitti geeffateetiniin manni murtii badiisaa hojii ragaa qorateetiniin itti haa murteessu malee nuti aarii dhuunfaa walirraa qabnuuf yookiin jibbaa dhuunfatti walirraa qabnuuf haga kana hunda wal tuffanne haga kana hunda walirra jibbaa argisiifne haga kana hunda lubbuu walirratti murteessuun keenya kun dogongora cimaadha jechaadha. Kanaafuu hundi keessanuu waa'ee kanaatirratti gadi fageenya sagalee ta'a. Duuti obboleessa keenya kun laphee nu cabseera. Garuu wanni goonu hin jiru. Wanni goonu hin jiru. Osoo jiraatee duruma waa goona. Argitanii? Namni kan du'es nuun deebu. Fundurumaafuu mirgi namummaa, mirgi huumaniitiin dursuu qaba Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaan biyya dimokiraasiidhaan bultu jedhama. Garuu biyyi Itoophiyaa haga Itoophiyaa kan gabrummaadhaan bulu tasumaa hin jiru. Tasumaa hin jiru. Wanni isin beekuu qabdan. Wanni isin beekuu qabdan. Huumaniitiin Itoophiyaa keessatti hojiirra hin oolle. Osoo huumaniitiin jira ta'ee dhiibbaan namoota nagaa irratti raawwatamu, ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamu silaa hin raawwatu ture. Kanaafuu ammallee wanni nu gochuu qabnu tokko kanaadha. Dhiibbaan nuti argisiisuu qabnu mirgi wabii ofiin jiraachuu yookiin huumaniitii inni jedhamu sun mirgi namummaa eegamuu qaba Itoophiyaa keessatti. Yoo kun hin jiraatin akkuma baala barzaa fi gadi gogogee harca'u san lubbuu namoota baay'eellee akka itti aarsaa kafalaa jirruu fi akka gara fuula duraatti illee itti aarsaa kafallu nu hin mabsiisu jechaadha. Kanaafuu adaraa keessan viidiyoo kana sheer waliif godhaatti obboleessa keenya kana sagalee itti gaafanni isaa dhaga'uu qabna. Murtii isaaf kennamu murtee isaa arguu qabna. Maaliif poolisii ta'eedhaaf nama ajjeese taa'uun hin ta'u. Obboleessa keenya yoo yaadattanii faarfataa mucaa daaqoon jechuudha. Daaqoonii Wallaggatti ajjeesan abbaa torbeetti jedhanii mucaa xiyyitiyyuu hin qabne xiyyitii itti hidhanii sobanii addabaabaayii irra ajjeesan kan ajjeese poolisiidha jechaadha. Poolisiin sun haga ammaa Oromiyaa keessa iddoo adda addaa miliqee jiraataa jira. Garuu namicha san argitan namichi sunillee seeratti nu dhiyaatuu qaba jechaadha. Abbaa torbee dhiisii qaamuma kamuu haa ta'u maa adda waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaadhaaf falmu waan ta'eef isaanuyyuu osoo ta'e qaamni seera tokko yoo qabe murtii itti kennu qaama seeratii hidhaa adabbiis kennaaf ta'u hidhaa isaa adabamee haa ba'u malee maaliif ajjeesu? Ajjeechaan kun dhaabbatuu qaba saba keenyarra. Kana yoo hin taane lubbuun obbolaa keenya, lubbuun faamilii keenya, lubbuun namoota jaalannuu gaggaarii dhabaa jirra jechaadha. Obbolaa keenya biyya furu abdannu, namoota biyyaaf tolan jenne, namoota gaggaarummaadhaan guutaman gadheen eeggattee galaafachaa jirti jechaadha. Kanaafummoo nuti itti gaafatamummaa keenya bahuu qabna. Itti gaafatamummaa keenya akkaataan nuti baanu mirga wabii gaafachuu qabna. Mirga huumaniitii gaafachuu qabna. Itoophiyaa keessatti huumaniitii inni jedhu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaa namoonni baay'een si ajjeesuuf si balleessuuf sitti duulu. Huumaniitiin osoo Itoophiyaa keessa jira ta'ee lubbuun namoota akkatti hin badu. Biyya lafaarratti kan barbaachisu huumaniitii dhala namaatiif. Mirga huumaniitii keetii yoo hin kabajamne taate abbuma argatu akka bofaa mataa dhahee si ajjeesa. Galatooma.